Hai, akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii hunda keessanuu bakka jirtanitti nageenya koo isin haa ga'u isiniin jedha. Asiin dura muuziqaa isinii qopheessaan ture hara deebi'ee dammoo muuziqaa chaalenjiin irratti hojjetame isa isinii fidee dhufe muuziqaan sun laallamee jira. Garuu muuziqaa kana beeytanii muuziqaa kana anuyyuu eegaa chaalenjii irratti dalagame achirratti argee gara yuutuubii keessa seenee argadhee jechuudha. Kanumaaf wajjin deemnee laaluun duratti warri anaaf YouTube kiya faaraya taatan yaw subscribe nu godhaa warri jaalatan dammoo like nuuf godhaa jedha. Hundi keenya wajjin jiraannu isin jedha, wajjin turuu isin jedha. Kanumaaf dammoo gara sirbatti isin erga, gara sirbatti wajjin deemnu isin jedha. Dirqoo dhugaa yaadattee koo yoo sitaare kalloo kolfuu qabda yaala seekoo yoo nattaarte kalloo kolfuu qaba yaala see. Akkasiin tolee abdii qaba muuziqaa kana akka jaalatan abdii qaba. Yoo kan barbaadan taate muuziqaa linkii isaa jala isinii kaha. Nama tokko laaltanii artistoota keenyallee jajjabeenya artistoota keenyaaf wanni akkanaa kun gahee guddaa qaba. Shamarroonni keenya bareeduun baay'ee irratti dalaganii jiru. Yaa'u muuziqiin beekamtillee guddaa argatellee kanumaaf wanni haa jajjabeessinu isiniin jedha. Warri haftanilleen yaa'u muuziqaa irratti yaa'u qarqaarsaaf isaaniitiif wanni guddaan wanni isin godhuu fi dandeettan laayikii sheer godhuu fi sabskiraayib kana gizee baay'ee waan akkana irratti dubbachaan ture. Yaa'u ammallee wanni biraa wanni goonu waan hin jirreef kanumaa gargaaruudha isiniin jedha. Galatooma waan dhaggeeffataniif waan wajjin turtaniif galatooma isin jedha. Nageenyi keenya is wajjin haa turu isin jedha. Galatoomaa nagaatti torbee gaarii.